Tole akkam jirtu jaallatamtoota hordoftoota koo. Har'a yaada tokko isinii qooduun dhufe. Waanuma dubbise irraa yaada natti tole tokko isinii qooduun dhufe. Dargaggeessi tokkotu beekumsa barbaada. Beekumsa baay'ee barbaada, baay'ee dheebota. Akkamitti akka beekumsa argatan baruu barbaadeeti hayyuu tokko bira dhaqee hayyuu kana gaafata. Sana booda hayyuu sanaanii akkamittan beekumsa argachuu danda'a? Beekumsa baay'een barbaada. An beekaa ta'uun barbaada. Kanaafuu akkamittan beekumsa kana bira ga'uu danda'a? Hayyuun inni gaafatu kun nama beekaadha waan ta'eef akkamitti akka beekaa ta'an nama beekaa kana gaafata jechuudha. Sana booda hayyuun kunis beekumsa barbaaddaa jedhee gaafannaan eeyyee. So amma na duukaa deemi. Bakka nani deemu na wajjin deemi. Bakka nani dhaqu na duukaa beenu jedhee fudhatee gara lagaatti mucaa kana geessaa. Sana booda laga keessa seensiseetu mataa isaa bishaan keessatti gad qaba. Akka namichi ukkaamamutti, akka mucichi ukkaamamutti dargaggeessa kana bishaan keessatti gad qabaa jechuudha hayyuun kun. Sana booda dargaggeessi kunis bishaan keessatti gaafa gadi qabamu hin ukkaama. Hamma mucaan wixirfatee hamma dargaggeessi kun dadhabutti bishaan keessatti gad ukkaamsa hayyuun kun. Sana booda dargaggeessichi gaafa achi keessatti hafuurri sacitu gaafa qilleensa dhabu humna guddaadhaan hayyuu kana ol darbatee bishaanicha keessaa ol ba'e. Sana booda bishaan sana keessaa gaafa ol ba'u hargansuu guddaadhaan maal taate an beekumsan barbaadan siin jedhe malee bishaan keessatti akka ati na ukkaamsituu fi kanan si gaafadha jedhee gaaffii gaafata hayyuun. Sana booda hayyuun kuni amma gaafa bishaan keessa turte wantati sirriitti barbaadaa turte wantati dhimma jiraachuu fi du'uu kee taasistee yaadde maalidha jedhee gaafate. Innis qilleensadha. Kun maal gaaffii qaba? Nan ukkaamame bishaan keessatti waan ta'eef oksijiiniin barbaade achi keessatti oksijiinii argachuu hin dandeenye. Qilleensa na barbaachisa waan ta'eef qilleensa sana argachuuf immoo humna guddaadhaan hin dhiibee bishaanicha keessaa ol ba'e jedhee deebise. Sana booda hayyuun kunis beekumsa barbaadda taanaan beekumsa sana argachuudhaaf akkuma gaafa bishaan keessa turte bishaan keessaa qilleensa barbaaddee humnaan dhiibdee ol baate beekumsa argachuudhaafis akkuma oksijiiniin si barbaachisu sanatti laaliitii doofummaa keessaa wallaalummaa keessaa dhiibbadhuutii ba'i. Akkuma dirqama dhimma lubbuun jiraachuu taasistee oksijiinii yaaddee bishaanicha keessaa ol baate sanitti beekumsas dhimma du'uu fi dhimma jiraachuu keetii dhimma lubbuun jiraachuu keetii taasisi yaaditi beekumsa argachuuf dhama'i. Beekumsa argachuu fi humna qabdu hundumaa fayyadamii jedhee namicha kana gorsaa jechuudha. Yoo seenaa kanarraa maal baranna? Beekumsa duwwaa miti wantoonni nuti barbaannu baay'eetu jira. An akka kootti gama kootii wanti irraa baradhe wanta barbaannu tokko argachuu barbaanna taanaan wanta sana dhibbaan dhibba dhimma jiraachuu fi dhimma du'uu taasisnee yoo yaadne wanta sana karaa ittiin argannu yoo barbaanne wanti nuti hin arganne tokkoyyuu hin jiru. Kanaafuu dhimma du'uuf dhimma jiraachuu taasisnee wanta tokko laphee keenyarraa onnee keenyarraa barbaanna yoo ta'e wanta sana argachuun keenya dirqamaa jechuudha. Ani kanan irraa baradhe isin immoo waan irraa barattan comment section jala naa ulfaadha.